qeena gaatti galaa eebba kitaaba nu hayyoonni barreessan eebbisuu dhuftanii kitaabni kun kan eebbaa haa ta'u kan milkii haa ta'u kan ijoollee keenyaa itti baratanii itti qarooman haa ta'u. Ati jette jabaadha tolaan haa ga'u hamaan diinaa haa ga'u bakkachi bakkee haa ta'u bakkeen nagaa haa ta'u kadhamuun deettii haa ta'u duulan lallabaa haa ta'u. Sabboonummaan uummata keenyaa bu'aa hedduu keessa darbee sadarkaa har'a ga'e kanarra gahee jira. Sabboonummaan sadarkaa ammarra ga'e kanatti immoo ergamoota gurguddoo sadi akka baatu akka mootummaa naannoo keenyatti bocamee irratti hojjetamaa jira. Inni jalqabaaf inni duraa barnootaaf teknooloojiidhaan dhaloota uummata barnootaaf teknooloojiidhaan dorgomaa ta'e qabaachuu. Inni lammataa dinagdeedhaan uummata aangoome qabaachuu. Inni sadaffaa sirna cimaa qabaachuudha. Dhimmoota ergamoota lamaan kana milkeessuudhaaf dhimmi inni murteessaan barnootaaf teknooloojiidha. Akkuma amma hayyoota keenya amma asitti galateeffanne Sheek Bakrii Saaphaaloos Dr. Hayilee Fidaanis uummata keenya jalqaba kan isaan irratti xiyyeeffatan ija isaa saaqurratti. Ija isaa saaqurratti sababni isaan xiyyeeffataniif karaan inni jalqabaa uummanni tokko iji isaa yoo saaqame waan ta'uu qabu ta'uu waan danda'uuf. Kanaaf dhimmi barnootaaf teknooloojii uummata keenyaaf dhimma jiraachuu dhabuuti. Hayyoota kana lamaaniif qabsaa'ota kana lamaaniif mootummaa naannoo keenyaas manneen barnoota bultii addaa ijaaramanii amma bu'aa fiduu jalqaban keessatti siidaan isaanii akka dhaabbatu taasifamee jira. Isaan leellisuuf utuu hin taane dhaloonni isaan fakkaatu dhaloonni isaan caalu akka uumamuufi. Har'as asitti kan isaan dubbannu waa'ee isaanii kan dubbannuuf dhaloonni isaan caalu akka uumamuufi. Ooraanis ergama barnootaaf teknooloojiidhaan uummata keenya ijaaruu keessatti keessattuu beekumsa oomishuu irratti knowledge production irratti ergama guddaa qabatee dhaabbata hundaa'eedha. Hojii guddaas hojjechaa jira. Erga hundaa irraa jalqabee bitaa mirgatti humna baay'ee waccisiiseera. Akkuma sila Hayileen Dr. Darajjeen Hayileen bitaa mirgaa jibbamaa ture akka jedhe I think jibbamuun gatii guddaa qaba natti fakkaata. Kanaaf Ooraan bu'aa guddaa fidee kitaabota amma eebbifne kun hiikoo guddaa qabu. Ergama isa jalqaba jedhe sana isa sabboonummaa Oromoo barnootaaf teknooloojiidhaan lafa qabsiisuu irratti hiikoo guddaa waan hojjetu lafa kaa'ee jira. Kanaaf hayyoota keenya kana keessatti halkanii guyyaa dadhabaa jirtan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadha isin jechuun barbaada. Ooraan ergamoota gurguddoo sadan tokko hin milkeessa jedhee yaada. Tokkoffaaf inni duraa kalee keenya akka hubannu kan darbe akka hubannu. Uummanni waan darbe keessa darbe hin hubanne eenyummaa qabaachuu hin danda'u. Of ta'uu hin danda'u. Beekumsa xabboo kan indigenous knowledge kan jennu kun dhimmi eenyummaa keenya kaleessaa dhimmi of ta'uu dhimma isa bu'uuraati. Isa kana deebisee beeksisuu irratti hubachiisuu irratti dhaloonni immoo kana beekee kanaan akka jiraatu gochuu irratti hojii guddaa hojjeta jedhee tanan hubadha. Lammaffaa Ooraan kan har'aa qeequu sakatta'uu irratti hojii guddaa hojjeta jedhee ilaala. Har'a keessa kan jirru qeeqee sakatta'ee hanqina isaa baasee cimina isaa hubachiisee kanarratti beekumsa oomishuu irratti hojii guddaa hojjeta jedhee yaada. Sadaffaan egeree keenya raaguu irratti akka sabaatti. Egeree keenya karamitti akka deemnu karaa agarsiisuu irratti. Dhaabbileen beekumsa oomishan tokko akka Oromootti jiran isa tokko qofa irratti hidhamanii warri hafan jiru, isa lama irratti warri hidhamanii hafan jiru. I think Ooraan akka amma wantoota amma jalqabe kanaan yeroo ilaalu egeree keenyas raagee egeree keenya nutti mul'isuu irratti waan hiikoo qabu guddaa taphata jedhee tanan ilaala. Ergamoota kana sadaniif mootummaan naannoo Oromiyaa hojii deeggaruudhaan alatti
akka miseensa tokkotti gahee isaa taphachuudhaan alatti gahee addaa irraa hin qabu jechaadha. Waldichi irra deebi'ee mirkaneessu kanan barbaadu kan miseensota isaati. Yeroo taanu keessatti ooraan tokkoffaa joornaalii yoo qopheesse, lammaffaa kitaabota immoo editoriaalii isaanii guutan yoo kan qopheessu ta'e mootummaan naannoo keenyaa tokkoffaa joornaalii fi kitaabota qophaa'ansaa nama maxxansiisuu irratti hin hojjetaa. Lammataan warra artikiloota barreessan joornaalicha irratti fi warra kitaaba barreessaniif mallaqa isaa irraan dubbadhu waan barbaachisu hin kaffalaa jechaadha. Kana yeroo jedhu editoriaalii isaa keessan galu waan sadi gochuu hin dandeessu nurratti. Tokkoffaa nuuf barreessuu dandeessu, nutti barreessuu dandeessu, nurratti barreessuu dandeessu. Irraan deebi'aa warri xiqqoo garaa laaftan nuuf barreessuu dandeessu. Warri immoo waan sirreessinu waan yaaduu qabnu yaaddan immoo nutti barreessuu dandeessu ergaa. Warri immoo nu qeequu barbaadan immoo nurratti barreessuu dandeessu. Isa kanarratti ooraan editoriaalii isaatiin waan laalee mirkaneesse hunda mootummaan naannoo keenyaa joornaalichas akka maxxansu, kitaabichas akka maxxansee uummata bira akka godhu carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Banaa ta'ee namni hundumtuu hayyoonni keenyas yeroo qabdan sirriitti kennitanii hojii editoriaalii isaa boordiinis hojjetee waggaatti joornaalii tokko joornaalii lama yeroon itti produce ta'u kana keessatti namoota siin humnaa beekumsa siin humnaa ergamoota lamaan kana karaa bahuu danda'uun akka jabaattanii hojjettan asumaan dhaamuun barbaada. Hojii namoota hojjettan baay'ee guddaadha. Uummanni keenya sadarkaan irra jiruu fi qabsoo fuuldura keenyatti nu eeggatu irraa yeroo immoo madaallu ergama guddaa hojii guddaatu sin fuulduratti sin eeggata. Kanaaf kanarratti xiyyeeffannee akka hojjennu asumaan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Akka sila kallattii kaa'uuf oduu hin taane akka miseensa tokkotti imaanaadhuma himachuuf jechaadha. Wantoonni inni asitti kaasa akka kallattiitti otoo hin taane akka qabataman kanan barbaadu akka imaanaa tokkotti akka miseensa tokkotti akka yaada tokkotti qabamee akka nuuf ilaalamuun barbaada. Ooraan barana hayyoota keenya lamaan kana yaadachuu isaatiif baay'een gammada. Akka mootummaa naannoo keenyattis maatii lachuudhaafu qarshii amma kenname irratti dabalataan miiliyoona 5 nuus kontribuut kan goonu ta'uu isaa asumaan mirkaneessuun barbaada. Hundaa ol boruun keenya kan fakkaatu waan har'a itti qophoofne. Har'i keenya immoo kan fakkaatu waan kaleessa amma kaleessa qophoofne. Amma kaleessa qophoofnuuni har'a of harkaa qabna. Har'a of harkaa qabnu kanarratti aaruus dandeenyaa, gammaduus dandeenyaa, lachuu gaariidha. Aaruunis gammaduunis gaariidha. Lachuu akka karaa irraa hin baane gochuudha malee. Borummoo amma barbaannu ga'uudhaaf har'a haga barbaadamu qophaa'uu qabna. Qophaa'uu san keessatti ooraan gahee eenyumaan bakka hin bu'amne qaba. Kanaaf dhaloota qopheessuu, uummata keenya qopheessuu irratti jabaattanii ergama keessan akka baatan imaanaa isiniin jechuun barbaada.